Bismillah, maashaallah, tabaarakallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirtu hordoftoota Zamuu online shop akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa nama keessan dalagaa fi akkamii egaa viidiyooleef gadhiisan irratti baawonii jechuun akkamii warri jettan namoonni baawonii hin beekne egaa addaan banee isinitti agarsiisuu fi amma kan harkaan qabu ijoolleen onlaayinii garaagaraatirraa nagaafataa jirtanii baawonii jechuun baawoniin gosa hedduu jira. Baay'ee bal'aa kan ta'e, baay'ee dheeraa kan ta'e, sagantaa kamirrattuu kan uffatamu yeroo ammaa diriyaa caalaa kan bareedu jechuudha. Maashaallah tabaarakallah shaarbii isaa wajjin maach ta'ee kan dhufu jechuudha. Baay'ee furdaadha. Gosti isaa akka uffata shiitii ta'ee garuu jajjabina qabaa, kan farxii qabu jira, kan qabne jira, kan bilchii qabu jira, kan qabne jira. Shaarbiiwwan isaa diizaayinii garaagaraa wajjin walitti kan maach godhamee dhufudha. Maashaallah tabaarakallah hedduu babbareeda. Garoonni isinitti himuu barbaadu baay'ee takka bal'aadha. Yoo akka shiitaa sanii uffattanii harkoon isaa hagada kan aggaa jechuudha. Dheerinni isaa likkii hin qabu. Yaa'u suuqatama waan ta'eef garuu sagantaa kamirrattuu kan hedduu miidhaguu fi hedduu takka faana godhu yoo uffatanii baawonii kanneen jechuudha. Egaa diizaayinii shaarbiiwwanii garaagaraa abbaan kan barbaade wajjin ordarii godhata. Fakkeenyaaf kan argaa jirtan kana sanyii kanaatiin naafidi kan jiru. Gabaabsitanii suuraa erguun keessan maal na hubachiisuuf na gargaara. Sanyii kanaatiin barbaada fakkeenyaaf shaarbii isiniin jechaa jira. Baawoniin mootuu kan jirutti isinii fidama. Diizaayinii garaagaraatiin kan caala bareedu jiraatu danda'a. Kammoo diizaayinii callisaan jiraatu danda'a. Akka fedha keessaniitti sanyii kanaatiin barbaada yoo jettee shaarbiillee ni filatta. Fakkeenyaaf diizaayinii kana yookaan diizaayinii kana. Jettee suuraa erguu dandeetta malee dirqama kan masarra jiru kun kanaan dura namni onlaayinii irraa gurgure kunumti hin jiru ta'a hin jiraatullee mala garuu baay'inaan uffanni kunniin shiitaaf shaarbiin baawoniin fiiskaan kunniin jijjiiramaa dhufa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa yerootti jijjiiramaa dhufa. Akkasuma shaarbiiwwan kunniin illee torbee keessatti yeroo hedduu seena Dubaay irraa seena jijjiiramaa diizaayinii garaagaraatiin dhufa jechuudha. Gabaabamatti yoo shiitiif shaarbii barbaadan shiitiif shaarbii jettanii ajajattanii, yoo baawonii barbaadan baawonii jettanii ajajattanii, yoo fiiskaa barbaadan fiiskaa jettanii ajajattanii. Fiiskaaf baawoniin bal'inni isaa walitti dhiyaata. Garuu sanyiin isaa hundisaatu babal'aa fi baay'ee garmalee dhedheeraadha. Dheerinni isaa osoo beektanuu yaa'u sagantaa irratti uffatamu akkasitti waan ta'eef keesseeruma uffata kanneeniiti. Namoonni ajajachuu barbaadan akkasii addaan baafadhaa jedha. Biyya kamuu isiniif erga kan isiniin jedhe poostaan kafaltiin keetiin yoo hojjettan duuba maal taatan? Ani shiitiif shaarbii kanarraa baroo dhiqqaate qarshii 200 300 argadha. Haga 400 yoo baa'ate. Fiiskaarraa adaduma qarshii fakkeenyaaf 4500 fidu sanii qarshii 300 400 irraa argadhu jechuudha. Yookaan immoo 200 yookaan 300 isinii galaa miti. Shiitii immoo 100 150. Duuba akkamitti ani poostaa wacii kiyyaan isinii erguu danda'a. Shiitii ma 100 yoo sanarraa bittanii qarshii 10,000 wayiin jechuudha. Poostaa erguu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akkasitti ol bira qabdanii ilaaluun barbaachisaadha. Wanta bu'aa qarshii 100 irraa argattu mana kumaatiin uffata sana akkamitti erguu dandeetta. Akkan isiniin jaa hordoftoota kiyyaa kana waan ta'eef qarshii 100 fi 200 irraa argadhu sanii amma 100 irraa argadha yoo jedhee shiitii 10 irraa bittee qarshii 1000 irraa argadha. Shiitii 10 irraa 10 yoo 100 irraa argadhe akkamitti duuba poostaa qarshii 15,000 20,000 kafalee si erguu danda'a. እና ፖስታን ከወኒ ፖስታ ሂሳብኒ ፖስታ keessan jechuu barbaadeeti isin hubachiisuu barbaadeeti namni tokko akkamitti akka yaadu hin beeku nama hedduu na gaafate poostaa keetiin nu ergitaa hojjetan kafaltii keessaniin feetanii jaalattanii yoo gara kiyya dhuftan isiniif fichisiisa dirqama hin qabdanii wanni onlaayinii gabayaa ifa bilisaati jechuudha. Namni fedhii ofii irratti hundaa'eeti kan bitatu garuu immoo naddaan isinii baasuu barbaadu tokko fardi uffanni kunniin shiitaaf shaarbii fi baawoniin garaagaraa shiitaaf shaarbii noormaalii shiita meetira 3 fi ruubii ta'uu danda'a 3 fi walakkaa ta'uu danda'a baay'inaan 3 fi ruubiidha. Shaarbiin immoo rakkoon qabu shiitaaf shaarbii namni kamuu uffata. Fiiskaa fi baawoniin immoo baay'ee bal'aadha. Bal'inni isaa beektanii uffattan akkanatti viidiyoo ijoolleen yoo waraabduu argitan harki isaa hagada kanaati jechuudha gamanatti. Kanaaf baay'ee takka bal'ina qaba. Sagantaa irratti garuu maashaallah hedduu takka nama bareecha. Isa yoo barbaadan qarshii 5,000 jira akkaatama shaarbii isaatiin garaagarummaa gatii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf diizaayinii shaarbiiwwanii kan hundi isaatu ilaala. Shaarbiin kun amma kakallacha sammuu gubbarraa farxii baay'ee qabu jira. Kammoo kun caafime isaatirraa farxii qabaatee garaa keessa xaqaxaqoo qabu jira.
agartanii akkaatama shaarbii isaatiin qarshii 4,500 irraa kaasee haga qarshii 5,500 illee jiraatu danda'a. Kan ammoo kan godhu uffata isaatii fi shaarbii diizaayinii garaagarummaa shaarbiiti jechuudha. Shaarbiiwwan asirratti gadi isinii dhiyeesse kun hunduu gatiin isaa tokko miti. Fiiskaama wajjinuu ta'ee baawonii wajjinuu akkaatama shaarbii isaatiin gatiin isaa kan hir'atuuf kan dabalu jira jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti gatiin isaa haga tokko isinitti himuuf 4,500 irraa kaasee haga qarshii 5,000ti. Kanaaf namoonni barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii hodhamamoo bittinii hojjetan bittinii dhufaa garuu yoo isin hodhamaa jettan achumatti isinii hodhisiifamee gara barbaadan biyya keessas ta'ee biyya alaa isinii ergamuu danda'a. Noormaali uffanni kan dhufu garuu bittiniidha. Hodhaan isaa akkuma shiitaati. Noormaali akka diriyaa hodhamaa gara keessatti akka shiitaa akkasi namoonni baay'een gaafii isinitti hodhamee kan dhufu miti. Yoo isin hodhii fakkeenyaaf amma shiitaaf shaarbii yookaan baawonii yookaan fiiskaa kana shaarbii wajjin firii shannaa fidi hodhisiisinaa fidii onaan jette guyyaa madaqee filadhee sii fidu san hodhisiisee sii erga jechuudha. Kanaaf gatii harkaa sanillee itti dabaltee ergita maallaqa irratti isinii gala jedheetii yaada. Akkasitti addaan isiniin bahaa isinii baasuu waan barbaadee fi baay'een keessan kara keessaatiin baay'ee gaafii wal fakkaata na gaafataa waan jirtanii fi akkasitti hubadhaa shiitaaf shaarbiin na bira jira. Fiiskaawwan kunillee baay'inaan fiiskaa kanneen nama ani YouTube irratti ama baay'inaan ijoollee maatii fi ordarii gootutti gurgura. Fiiskaan kun immoo fakkeenyaaf hawwataaf hin ta'u keessattuu baadiyyaaf hin ta'u. Fiiskaawwan kunniin hawwata kennaaf hin ta'u. Maaliif magaalaa irratti baay'inaan namoonni akka nuyi kunniin fayyadamu. Hawwanni keenya kana harkisu yeroo qabanii fiiskaan kun immoo baay'ee takka bal'aa harkoon isaa gada kanaati qumatiin isaa baay'ee bal'aa dheeraadha. Ittiin tolu jechuudha. Warri hawwataaf barbaadan darbannoo yookaan shiitaaf shaarbii fi yookaan darbannoo wayyaa yookaan diriyaa noormaala wayyaa fiiskaawwan kunniin isaaniin ta'u lakki yoo haati magaalaadhaa ni fayyadamuu ni dandeetti jechuun itti fayyadamtii itti tola yoo jettan rakkoo miti. Hangaroo addaan baasee isin himuu waan barbaadee fi shiitii qofatti loorinaa jettan shiitiin tokkichi 3 firuubiin kan duraan 550 nan gurguraa ture amma qarshii 650 galee jira 3 firuubiin jechuudha. Shiitii qofallee nuuf fidee hojjettan shiitiin suuraa nama barbaachisu amma shiitii 10 yoo barbaadde adda isaatti shiitii 10 sanni achi keessa jiru keessaa filadhee kan babbareeda ta'e bakka takkatti fuudhee sii fide jechuudha. Suuraa nama gaafatina shiitii akkamii suuraa nama gaafatan achi dhaqanii kaasuun namatti hin tolu. Shiitii barbaada firee 10 firee 15 firee 20 kan akka barbaadanitti shiitii hagana yoo jette ka jedhu san keessaa bareeda laalee ka bittinillee yoo barbaadde bittiniidha. Shiitiin ka dhufu kan mursiifamu bareeda irraa sii mursiisee qopheessa jechuudha. Warri kennaa namaa kennuuf barbaada jettanii na gaafatan. Egaa waan nagammaa sa'ee keessatti akka waa hubattan abdiin qabaa. Chaanaala kana subscribe gochuudhaan asirratti illee na hordofuu dandeettanii waan barbaadan ordarii gochuu dandeettan. Hordoftoota kiyya hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa guyyaa keerii keessa na oolaa waan barbaadan ordarii gochuu dandeettanii shiitaaf shaarbii akkanatti babbareeduu kanallee na biratti ni argattanii diizaayinii fi bifa filannoo guyyaan fidirratti hundooftaniitiin jechuudha. Hordoftoota kiyya like share subscribe akka hin dagatamne bye bye.